Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Buleewwan Islaamaa ilma namaa hundi bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu isiniin jennaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Aidan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Quba qabduu laata. Rabbiin sababa ilma namaaf jecha, kabajaa ilma namaaf jecha, jaalala ilma namaaf jecha, ibliisiin akka inni ari'ee jannataa baase. Subhaanallah. Walaqad kharramnaa banii aadama. Rabbiin ilma namaa kana kabajee jira. Ilma namaa kana sadarkaa guddaatti kennee jira. Ilma namaa Rabbiin uume malaayikotaan sujuudii bu'aa jedhe. Ibliis didee malaayikaan sujuudii buute. Ibliis tuffiidhaan boonaan ajaja Rabbii didee Aadamiif sujuudii bu'uu didee jannata keessaa ari'amee bahee rahmata Rabbii irraa fagaate. Rabbiinis jaalala ilma namaaf jecha, kabajaa ilma namaaf jecha Ibliisiin jannata keessaa Rabbiin isa baase. Kanaaf jecha ilmi namaa kamiyyuu kabajaa akka qabu Rabbi biratti. Ilmi namaa kamiyyuu Rabbiin akka jaallatu, ilmi namaa kamiyyuu akka waliin miine, ilmi namaa kamiyyuu akka waliin ajjeefne, akka dhiiga isaa waliin buufne, akka waliin saamne Rabbiin haraama nurratti taasisee jira. Ofii isaa irrattis haraama taasisee, isa irrattis Rabbiin haraama taasise. Kanaaf dhiiga ilma namaa buusuun, qabeenya ilma namaa saamuun, biyya ilma namaa weeraruun Rabbiin birattis salphina, addunyaa irrattis salphina. Kanaaf yaa uummata Oromoo, yaa uummata Islaamaa, uummata Wallootiif haa dirmannu. Walloon dhiiga keenya, walloon utubaa keenya, walloon seelii keenya, dugugguruu dugdaa keenya. Isinii galee. Kanaaf jecha akkuma Rabbiin ilma namaa kabajetti ilma namaa kabajuun dirqama namummaati, dirqama islaamummaati, dirqama sabaati. Kanaaf jecha uummata miidhamaa jiruuf haa dirmannu, uummata ajjeefamaa jiruuf, roorroo isarra deemaa jiruuf roorroo kana irraa haa dhorkinu. Yoo dandeenye humnaan, yoo dadhabne maallaqaan waan dandeenyuun tumsuun uummata Walloo bira dhaabbachuun barbaachisaadhas dirqamaan oliiti. Uummata keenya dhumaa jiru, uummata keenya ajjeefamaa jiru, uummata keenya saamamaa jiru bira dhaabbachuun dirqama islaamummaati, dirqama sabummaati. Dirqama kana walirraa qabna. Nu wal malee waa takka hin qabnu. Kan nu dirmatu yoo Haaliqa ta'e malee sabni biraan tokko dhufee nu dirmachuu hin danda'u. Faranjiinis nu dirmachuu hin dandeessu. Arabnis nu dirmachuu hin danda'u. Kanaaf jecha yaa uummata Islaamaa, yaa uummata Oromoo keessumaa sabni Oromoo uummata Wallootiif haa dirmatu. Uummata Walloo waan danda'een waan qabuun bira haa dhaabbatu. Uummata Walloo miidhamaa jiru roorroo isaa sana afaan danda'een haa iyyatu, afaan danda'een haa deeggaru, afaan danda'een waan danda'een qabeenya qabuun waa hunda qabuun bira haa dhaabbatu.